Guyyaan har'aa wixata amajjii 17 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 9 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa guyyaa dhaloota Dr. Maartin Luuter King Jr. Waa'ee kanarratti qophii qabna. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e damee misooma albuudaa irratti dhiibbaan qaqqabaa akka jiru ministeerri albuudaa ibseera. Waa'een seenaa kubbaa miilaa Afrikaa fi dhimmi Noovaak Jokooviks qophii ispoortii keenya keessa jira. Darabee isaanii eeggatanii dhiyaatu nu wajjiniin tura. Namoo daandii gulaalaa qophii keenyaati. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aan Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataa har'aaf qabnu kunoo. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa walga'ii isaanii qaamaan argamuun gaggeessan isa jalqabaa Finfinnee keessatti gaggeessuuf murteessaniiru. Kunis waggootii darban 3f sababaa weerara dhukkuba koovidiif jecha addaan citee eega ture booda. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti murtiin hoogganoota Afrikaa kun Itoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasiif diinagdeetii jedhan. Biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaanii Itoophiyaa keessa jiraniif akeekkachiisa nageenyaa kennaa fi biyyatti gadhiisanii akka ba'an gorsuu yerootti fufanii jiranitti murtiin hoogganoota Afrikaa kun immoo dhaga'amee jedhaniiru. Murtiin kun Itoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasii fi quunnamtii uummataati ka jedhan immoo xiinxaltoonni hoogganoonni Afrikaa haala nageenyaa fi siyaasa biyyattii keessaa sabaa himaa addunyaa bebbeekamoo caalaa hubannaa akka qaban agarsiisaa jedhaniiru. Kana malees hoogganoonni Afrikaa Itoophiyaa waliin tokkummaa qaban calaqqisaa kanneen jedhanis jiran. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamu gargaarsi nyaataa uummata Tigraay miliyoona hedduu akka hin dhaqqabne dhorkuusaan Itoophiyaan qarqara balaa gargaarsa dhala namaarra jirti jechuun sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisee jira. Gabaasa kan Liisaa Shalaayintu Jenevaarraa ergee namoota dhiyeessa. Isa dhumaatiif kafeessi nyaataa eegumsaan geggeeffamu magaalaa Tigraay Maqalee dhaqqabuu danda'e walakkeessa baatii muddeeti. Uummanni miliyoona hedduun naannoo waraanaan butute kana keessa jiraatu kabeela cimaa keessa jiru eega sanaas gargaarsa nyaataa argatee hin beeku. Dubbiimaan sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Toomsen Fiirii hojiin gargaarsaa jaarmayichaa ka Itoophiyaa gama kaabaa keessa dhaabachuudhaaf deema jechuudhaan gareelee waraananiif hawaasa idil-addunyaa akeekkachiisanii jiru. Waraansamaan naannoo sanatti geggeessamu gargaarsi nyaataaf zayita boba'aa akka hin dabarre danquusaa dubbatan. Stocks of nutritionally fortified food for the treatment of malnourished children and women are now exhausted, and the last of WFP cereals, pulses. Nyaanni madaalawaanii fi gabbataan ijoolleef dubartoota hanqina nyaataan miidhamaniif qopheessame amma dhumee jira. Midhaan zayitiin nyaataa nuti uummataaf raabsinu kan WFP'n harkaa qabu inni dhumaa torban dhufu raabsama. Sababa waraansichaaf raabsi nyaataa naannoo sanatti kan yeroo kamiyyuu caalaa xiqqaadha. Hojjetoonni sagantaa nyaata addunyaa bakka sana jiran kuusaaleen nyaataa hundi duwwaa ta'uu isaanii natti himanii jiru jedhan Fiiriin. Loltoota mootummaa Itoophiyaatiif humnoota Tigraay gidduutti waraansi yeroo duraatiif sadaasa bara 2020 geggeessame. Eega sanaas haalli jireenya namoomaa baay'ee garsigigaate. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uummanni miliyoona 9,400 ol ka gargaarsa nyaataa isa barbaachisu ta'uu ka dubbate sagantaan nyaata addunyaa kun baatilee 4 dabran gidduutti qofa miliyoonni 2,700 dabaluu isaa agarsiisaa jedha. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Tigraay keessatti qofa uummata miliyoona 5,200tu gargaarsa nyaataa sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kanneen keessaa 400,000 kanneen ta'an haala oolaa yookaan beela hamaa fakkaatu keessa jiraatu. Kaan miliyoona 2 kanneen ta'an immoo qarqara oolaa yookaan beela hamaa jiru. Sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata miliyoona 2,100,000f naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti immoo uummata miliyoona 1,100,000f gargaarsa nyaataa raabsuuf karoorfate. Garuu kana gochuudhaaf maallaqni itti hanqachuusaa dubbata. Baatilee ja'an dhufan keessa gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa Itoophiyaa gama kaabaa dhaqqabsiisuudhaaf doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 37f iyyatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odoola addatti baatee jirtu kan Toongaa jedhamtu keessatti sanbata darbe abiddi voolikaanoo kan galaana jalaa dho'e
badii dhaqqabsiise akka hubataniif Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand har'a waraana isaanii gamasitti akka balali'u taasisanii jiru. Dhoo'insi ho'aan galaana jalaa dhaqqabee abidda tufe kun odolattii daaraan kan haguuge yoo ta'u, dhahaan guutuun galaanichaa handaara galaana sanaa akka mancaasu taasise. Aangawoonni Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand akka jedhanitti suuqilee fi manneen handaara galaanaarra jiran mancaatii guddaan kan mudate yoo ta'u, kanas gabaasaalee tajaajila bilbila saatalaayitiin argannee jedhu. Dhoo'insi galaana jalaa dhaqqabe kun sarara keebilii galaana jala ture kan tajaajila bilbilaa fi intarneetii biyyattiif kennu barbadeesse. Kan ammoo deebisanii sirreessuuf torban tokko hanga torban 3 fudhataa jedhameera. Aangawoonni Toongaa akka jedhanitti daaraanii dhoo'insa sanarraa madde qilleensa summeessuun dhiyeessii bishaan qulqulluu faalee jira. Kanaaf jiraattonni maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaanii akka gargaaraman gaafachuun bishaan qaruuraa yookaan laastikaan qophaa'e qofa dhugaa jechuun ajajan. Hojjetoonni gargaarsaaf gara odola Toongaa deeman kan biyyattii keessatti ittifamee jiru vaayirasii koronaa nutti fiduu sodaa jedhu qabu. Aangawoonni balaa sanbata darbe dhaqqabe kanaan dubartii biyya Biriteen kan balaan sun galaana keessa ishee buuse qofatu du'ee jedhameera. As Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas keessa ka jiru mana amantii Juushotaa keessatti namoota gitamanii jiran kan ilaaleen qorannaa gaggeeffamaa jiruun namni 2 dilbata kaleessaa galgala hidhamu poolisiin Biriteen beeksisee jira. Poolisiin Greeter Maanchestar ibsa baaseen Maanchestar kibbaa keessatti dargaggoonni 2 kan hidhaman yoo ta'u gaaffiif qabaman. Himata dabalataa irratti dhiyaachuu malu kan ilaaleen garuu wanni jedhameen jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa ganama akka jedhanitti lammii Biriteen umriin isaa 44 ta'e Malik Faisal Akram namoota 4 bakka amantii Beet Israa'el jedhamu isa Fort Worth Teeksaas jiru keessatti eeggatee ture. Jajjabeen nageenya biyyaa kabachiisan gamoo sana cabsanii hanga seenanitti namoonni sa'aatii 10 eeggatamanii turan. Kanneen eeggataman marti walaba kaba'an yoo ta'u, gareen FBI Akram irratti haleellaa baneen ajjeesuusaa beeksiseera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden hojii jajjabeessaa ta'e kan gareen nageenya biyyattii fudhate galateeffatanii gochi gosa irratti hirkachuun gaggeeffamu kan bifa haleellaan qindaa'ee akkasii obsaan hin ilaalamuu jedhan. Namoota kana eeggatuun maaliif akka barbaachise guyyootii dhufan kana keessa baruuf jirraa jedhaniiru Baayiden. Raashaan marsariitii mootummaa Yuukireen mancaaste jechuudhaan dilbata kaleessaa kabalaaleffatte Yuukireen gochi kunis duula siyaasaa gaggeeffamuun tooftaa waraanaan lola gama haayibiriid jedhamuun gaggeeffamuutii jettee jirti. Raashaan waraana ishee 100,000 naannoo daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti qubachiiftee akka jirtu ka dubbatan aangawoonni Yuukireen haleellaa gama saayibariin gaggeeffamu kana duuba akka Raashaan jirtu ragaanni agarsiisaa jedhan. Raashaan duula akkasii labsite itti fufuun odeeffannoo argattuun waraana ishee fi marsariitii ishee ijaaraa akka jirtu ibsi bahee hubachiisee jira. Kunis Maayikiroosoft caasaaleen kompiitara hedduu kan dhaabbatootii mootummaa Yuukireen adda addaa keessatti wanni irratti hojjetamaa jiru ega beeksisee booda. Raashaan garuu himata Yuukireen kan haaltee jirti. Kooriyaan kaabaa har'a misaayila baalistik dhukaasuu ishee waardiyyaan handaara galaanaa ka Jaappaan beeksisee jira. Kunis ji'a kana keessa qofa yeroo arfaffaaf ta'uufi marii Kooriyaan kaabaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa waliin gaggeessitu ega danqamee booda. Kooriyaan kaabaa tarkaanfii waraanaa haaraa itti fufuu ishee agarsiisas jedhameera. Waraanni Kooriyaa kibbaa akka gabaasetti Kooriyaan kaabaa waan adda hin baafamin tokko handaara galaana isheerraa har'a dhukaastee jirti. Barri haaraan ega seenee as Kooriyaan kaabaa yaalii kanneen biroo 3 kan gaggeessite yoo ta'u, ariitii akkasiin yaalii dhukaasaa gaggeessuun ishee waan baratame miti. Isaan kana keessaa 2 ariitii guddaa kan qabanii fi ega dhukaafamanii booda sochii kan agarsiisan kanneen hypersonic jedhaman ta'uun beekamee jira. Inni jimaata darbe gaggeeffame immoo misaayila baalistik kan fageenya gabaabaa furguggifaman ta'uun ibsameera. Yaaliin dhukaasaa inni har'aa kun garuu misaayila akkamii akka ta'e hin ibsamin jira. Addunyaa irratti namoonni dureeyyii ta'an 10 waggaa weerarri dhukkuba COVID hammaate 2 keessatti qabeenyi isaanii dachaan dabaluun ibsamee jira. Gama kaaniin hiyyumaa fi walqixxummaan ilaalamuu dhabuun hammaachuusaa gabaasi bahee hubachiiseera. Oxfam akka jedhutti dhiironni dureeyyii ta'an 10
kan qabeenyi isaanii biliyoona 700 ture gara biliyoona 1.5tti ka guddate yoo ta'u kana jechuun guyyaatti giddugaleessaan doolaara biliyoona 1.3 dabaleefii jira. Kunis walga'ii xiqqaa kan gama marsariitiin hoogganoonni addunyaa hordoffii fooramii dinagdee addunyaa jalatti gaggeeffame irratti ibsame. Oxfam akka jedhutti dureeyyiin kun bara kooviditti hammaate maallaqa argatan kan waggootii weerara sana dura turan 14 keessatti maallaqaa ganaa argachuu hin dandeenye. Dinagdeen addunyaa erga bara 1929 as kufaatii hamaatu isa mudatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.